Akkam jirtu maatiiwwan Qubee Akaadaamii baga nagaan gara YouTube chaanalii kanaatti dhuftanii an gammachiisi. Yeroo darbee Economicsii kutaa 11ffaa Unit 1 Theory of Consumer Behavior and Demand kan jedhu kutaawwan Part 1 fi Part 2dhaan eegallee turre. So har'a Section 1.3 The Budget Line or the Price Line kan jedhu sectionii kana itti fufnee ilaalla. Hamma xumura viidiyoo kanaatti na waliin turaa jechuun barbaada. Kallattiidhumaan gara qabiyyee barnootaa irratti seenna. After completing this section, you will be able to erga sectionii kana xumurtanii booda maal sin dandeessisaa? First, you can define a budget line. Budget line jechuun maal jechuu akka ta'e define gochuu dandeessu jechuudha xumura sectionii kana irratti. Next, you can draw a budget line. Budget line draw gochuu dandeessu yookiin budget line gaafa graphically ibsamu akkamittiin akka kaastan hubannoo ni argattu jechuudha. Inni biraan you can differentiate between feasible and non-feasible areas on a budget line. Budget line irratti feasible or attainable fi non-feasible area ta'anii gargar baastanii beekuu dandeessu jechuudha. Inni biraan you can calculate the slope of a budget line. Slope budget line shallaguu or calculate gochuu dandeessu jechuudha. Kan biraan you will analyze the effect on changes in prices and the income on the position of budget line. Effect yookiin immoo dhiibbaa price fi income gaafa jijjiiramu. Pricing commodity X ta'uu danda'a or commodity Y gaafa jijjiiramu pricing akkasumas income consumer gaafa jijjiiramu positionii budget line irratti effect akkamii qaba kan jedhu kanallee ni xiinxallaa jechuudha xumura sectionii kana irratti. Okay. In economics, we study demand of a consumer but not wish of a consumer. Economics keessatti kan nuti ilaallu demand consumeridha. Economics demand irratti xiyyeeffata malee wish of a consumer miti jechuudha. Sababni isaas a consumer needs some amount of income to buy goods and services. Consumeriin tokko income isa barbaachisa. Goods and services tajaajila argatuuf or meeshaalee garaagaraa commodity gargaaramuuf income yookiin galii isa barbaachisa consumeriin tokko. Demand is wish backed by purchasing power. Demand kan jennu kaani wish yookiin akkasumaan fakkeenyaaf namni tokko meeshaa wayii bitachuudhaaf fedhii sana qofa qaba. Wishii qofa qaba taanaan garuu hawwii sana qofa qaba taanaan the ability to purchase or purchasing power kan jedhamu hin qabu taanaan demand jechuu hin dandeenyu jechuudha. Demandin wish plus purchasing or the ability to buy purchasing power sana qabaachuu qaba jechuudha. The budget line gives a summary of the buying ability of a consumer. Budget line summary kana nu kenna jechuudha. Summary buying ability of a consumer. Preference isaa qofa yookiin filannoo waan tokko bituudhaaf qabu qofa otoo hin taane ability consumerii sana yookiin dandeettii waan sana commodity sana purchase gochuu danda'u summary nuu kennuu danda'udha jechuudha. Budget line. In the previous section we saw that indifference curves show the rate at which the consumer is willing to substitute one good for another. Willing consumeriin tokko commodity biraadhaan bakka buusuuf qabu kan reetii sana kan mul'isu ta'uu ilaallee ture indifference curve keessatti jechuudha. But all points or combination of bundles on the indifference curves are lead to the same utility level. Utility level yookiin utility nuti geenii goonuu
combination of bundle sanarraa equal or the same utility dha. Maaliif indifference curve iso utility curve dha kan jedhu ilaallee turre jechuudha. Indifference curve kuni kan inni nutti himu only tells us the consumer's behaviors, consumer's preferences. Consumeriin tokko preference isaa yookiin combination commodity tokko keessaati kam sadarkeessaa jiru. Preference tokkoffaa irratti lammaffaa irratti consumeriin sun preference yookiin filannoo akkamii akka qabu nutti mul'isa malee decision isaa yookiin immoo will be chosen or bought commodity kamtu chosen or bought kamtu bitama kan jedhu commodity sana keessaati nutti mul'isu jechuudha. They cannot tell us which combination of the two goods will be chosen. Combination commodity sana keessa preference isaa sun immoo leads to the same utility. Utility walqixa argachuu nan danda'a. Combination of commodity kanarraa kan jedhu malee kaman bita kaman dhiisa kan jedhu decision isaa nutti mul'isu jechuudha. Indifference curve. In this section, we will introduce a line which summarizes the buying abilities of a consumer. Egaan section kana keessatti immoo kan nuti ilaallu line which is budget line which summarizes the buying abilities of a consumer. Consumeriin tokko buying ability isaa preference isaa qofa otoo hin taane kamiin bitachuu akka danda'u buying ability isaa combination of goods sana meeshaa bitatu sana or consume godhu consumeriin sun income isaa faana income fi price of market gatii gabaa fi income yookiin galii consumerii sanaa irratti xiyyeeffachuudhaan buying ability consumerii tokko kan summarize nu godhu budget line kana ilaallaa jechuudha section kana keessatti. A utility maximizing consumer would like to reach the highest possible indifference curve on his or her indifference map. Utility maximize gochuudhaaf consumeriin tokko aiming consumerii maalidha inni utility maximize gochuudha. Maximizing their utility level or their level of happiness in aiming consumerii dha jechuudha. So highest possible indifference curve dha kan isaan reach gochuu barbaadan. Maximum utility kan kennuufii danda'udha. Indifference map irratti kan consumeroonni barbaadanii jechuudha. So maximum utility argachuu qofa immoo otoo hin taane income and the price of market constraint immoo jira jechuudha. Buying ability sana immoo budget line keessatti ilaalla. But the consumer's decision is restricted by his or her income and the price of the two commodities. Asirratti consumeriin tokko decision inni bitachuudhaaf murtoon taasisu suni income commodity sanaa fi income consumerii galii consumerii sanaa fi price of the two commodities. Commodity X and the commodity Y ta'uu danda'a. Commodity bitachuuf barbaadu sana price of market price isaa yookiin gatii gabaa fi income galii consumerii sanaa irratti restricted ta'a. Consumeriin tokko decision isaa murtoon inni in order to buy something goods so income fi pricing commodity sana consider ta'uu qaba jechuudha. Therefore, in addition to consumer preferences, we need to know the consumer's income and the price of the goods. Consumeriin tokko preference isaa qofa osoo hin taane dabalataan consumeriin sun income hammamii qaba galiinsaa akkasumas immoo price of the goods kan jedhu beekuu qabna jechuudha. In other words, individual choices are also affected by budget constraints that limit people's ability to consume given the prices they must pay for various goods and services.
Egaan dabalataan individual choice yookiin filannoon nama dhuunfaa tokko budget constraintidhaan affected ta'uu danda'a jechuudha. Budget constraintiin kun dandeettii namni tokko waan tokko bitachuu danda'u, consume gochuu danda'u piraayisii kenname sanaatiin market piraayisii jiruun commodity tokko consume gochuu ability sana limit godha, hin daangessa budget constraintiin kun jechuudha. Kanaaf budget line'iin waa'ee kanadha kan inni irratti xiyyeeffatu. This constraint is often illustrated by the budget line. Budget constraintiin kun kan inni illustrated ta'u ibsamu budget line kanaadhaan ibsama jechuudha. A budget line is a line or graph which indicates different combination of two goods that a consumer can buy with a given income at a given price. Egaa budget line'iin laayinii yookiin giraafii kan inni indicate godhu immoo different combination of two goods, good X and good Y jechuu dandeessu. Consumeriin kun kan inni bituu danda'u that the consumer can buy with a given income isaa fi given price. Income isaa fi price isaa irratti hundaa'uudhaan price commodity sana combination of two goods consumeriin tokko buy gochuu bituu danda'u kan indicate godhu line or graphiin sun budget line jedhama jechuudha. We limit the analysis to two goods case as it is not possible to study three or more goods on a two-dimensional XY plane. XY plane two-dimensional irratti XY plane fakkeenyaaf XY plane kana qabna yoo ta'e here XY plane X and Y plane. XY plane kana irratti waa'ee commodity sadii yookiin sanaa ol jiran haasa'uu hin dandeenyu. Maaliif two-dimensional plane dha. Commodity X and commodity Y jenneetu commodity X fi commodity Y jennee asirratti ibsuu dandeenya jechuudha. Commodity X'iin fakkeenyaaf commodity'n kun X dha. Kun immoo commodity'n kun immoo Y dha. Waa'ee X fi Y commodity Y irratti limit goonee analyze goona jechuudha. In other words, the budget line shows that the basket of goods that consumers can purchase given their income and the prevailing market price. Karaa biraa budget line'iin kun kan inni show godhu baskets of goods consumption bundle that consumeriin tokko kan inni purchase gochuu danda'u kan income fi market price kana irratti nuu kenname, income kenname fi prevailing market price gatii gabaa sana irratti hundaa'uudhaan basket of goodii consumeriin tokko bituu danda'u kan mul'isudha jechuudha. Together with an indifference curve, a budget line is an important function which is required to drive consumer optimum. Indifference curve faana ta'uudhaan budget line'iin wal faana important functionii qabaa jechuudha. Consumer optimum drive gochuu keessatti nu fayyaduu danda'a jechuudha. Indifference curve faana ta'uudhaan budget line. Assumptions to draw a budget line. Budget line draw gochuudhaaf assumptionoonni nuti assume goonee fudhachuu qabnu jira. In order to draw the budget line facing the consumer, the following assumptions are important. 1. There are only two goods X and Y bought in quantities X and Y. Assumptionii kana keessaatii only two goods lama qofa irratti xiyyeeffannaa. Sababni isaas XY two-dimensional plane kana irratti three or more goods ibsuu jaan dandeenyeef kan nuti limitii goon only two goods or commodity X fi Y lama qofa irratti xiyyeeffannee ilaallaa jechuudha. X and Y baawut ta'an immoo quantity isaaniidha jechuudha. Kun quantity of X fi quantity of Y X fi Y dhaan denote ta'anii jiru jechuudha.
Each consumer is confronted with market-determined prices, Px and Py of good X and good Y respectively. Px fi market price commodity X dha, Py immoo market price commodity Y dha jechuudha. The consumer has a known and a fixed money income. Consumeriin keenya fixed money income isaa fixed dha yookiin known dha, beekamaadha jechuudha. Dhaan kan bakka bu'ee jiru immoo consumer money income isaadha jechuudha. A change in any of these assumptions leads to change in the position of the budget line. Gaafa assumptionota kana keessaa fakkeenyaaf price ta'uu danda'a, quantity ta'uu danda'a. Gaafa jijjiiramu or income'n positionii budget line irratti illee affect yookiin change qaba jechuudha. Fakkeenyaaf when an income changes, the position of the budget line shifts upward or downward. Fakkeenyaaf gaafa income'n change ta'u, changes in income'n jijjiirameera, galiin consumerii sanaa yookiin dabaluu danda'a yookiin xiqqaachuu danda'a. Yeroo sana budget line'n keenya upward or downward itti shift ta'a jechuudha. Upward or downward shift ta'a. When the price of changes, gaafa pricing commodity X ta'uu danda'a yookiin commodity Y ta'uu danda'a yookiin immoo commodity lamaan isaayyuu price wal faana change ta'uu danda'a. Kun immoo budget line'n akka rotate inwards or outward rotate ta'a jechuudha. As keessatti nuti xiyyeeffannee kan ilaallu income'n gaafa constant ta'e commodity lama qabna. Commodity lama keessaati commodity'n X'n qofti pricing isaa jijjiiramu, commodity Y'in qofti pricing isaa jijjiiramu. Akka kanatti malee pricing commodity lamaanii warra wal faana at the same time jijjiiraman miti. Kan sectionii kana keessatti ilaallu sectionii kana gara dhumaa irratti kan ilaallu ta'a jechuudha. Akkamittiin effect akkamii akka qabu. The budget constraint or budget equation. If the consumer spends all his or her income on two goods X and Y, we can express the budget constraint as here. Asirratti consumeriin keenya income qabu hundumaa good X and good Y irratti gaafa spend godhu, budget constraint'n or budget equation'n kun akka kanatti ibsamaa jechuudha. M'in kun price of M'in income'dha. Income of consumer, price of commodity X times price commodity X times quantity of X plus price of commodity Y times quantity consumed ta'e Y commodity akka kanatti ibsuu dandeenya jechuudha. Px'n price of good X dha. Py price of good Y. X'n quantity of good X, Y is equals to quantity of good Y and M consumer's money income dha jechuudha. Income isaa. The budget constraint is sometimes called the budget equation. Budget constraint kana budget equation illee jechuu ni dandeenya jechuudha al tokko tokko. According to the above budget equation, the amount of money spent according to the above budget equation, the amount of money spent on X plus the amount of money spent on Y equals the consumer's money income. Asirratti budget equation'n kuni income'n yookiin galiin consumerii sanaa hundumtuu expenditure yookiin amount'n X's Y irratti spend ta'e yookiin qarshiin baasii godhe faana wal qixa bakka itti ta'udha jechuudha. Budget equation'n kun amountii income'n ni qabu X irrattis kan spend godhe, Y irrattis kan inni spend godhe
qarshiin kun gaafa ida'amni isaa budget equation kana nuu kennuu danda'a jechuudha. Budget equation kana. We can derive the general equation of a budget line. Budget line kana general equation isaa derive gochuu dandeenya jechuudha. Jalqabaa M in income price of X times quantity of X jennerra plus price of Y times quantity of commodity Y. So solve for Y. Y kanaaf solve goona jechuudha. Y dhaaf gaafa solve goonu M in income consumer sana minus price of X times quantity of X commodity walqixataa price of Y times quantity of commodity Y ta'a jechuudha. So Y dhaaf solve gochuudhaaf karaa lamaaniinuu price of Y kanaadhaaf hiruu qabdu jechuudha. Y is equals to M income consumer keenya over price of Y commodity minus price of X over price of Y commodity times X quantity X commodity. Kun general equation of a budget line dha jechuudha. Y is equals to income consumer keenya divided by price of commodity Y minus price of commodity X over price of good Y times quantity of good X. Akka kanaatiin general equation of budget line derive gochuu dandeessu jechuudha. Asirraa X intercept fi Y intercept barbaaduu dandeenya. X intercept kan jedhamu X intercept and Y intercept. Let's say jalqaba fakkeenyaaf Y intercept yaa barbaadnu. Y intercept. Y intercept jechuun bakka quantity X consumed hin taane 0 ta'uu danda'a. Quantity Y immoo maximum amount dhaan bakka itti consumed ta'u jechuudha. Quantity Y bakka maximum amount dhaan consumed ta'u Y intercept dha jechuudha. Y intercept keenya iddoo kanatti gaafa quantity X consumed ta'u 0 ta'u, quantity Y consumed ta'u immoo guddaa ta'a jechuudha. Kanaaf iddoon kun simply Y intercept keenya X 0 ta'ee bakka Y intercept immoo M which is income consumer keenya divided by price of Y dha jechuudha. Y intercept keenya Y M divided by price of Y kanaatiin argachuu dandeenya jechuudha. Kun Y intercept dha. X intercept immoo argachuudhaaf X intercept immoo price Y bakkatti 0 ta'udha. Price Y 0 dha. Price good X immoo amount ittiin consume ta'u guddaadha jechuudha. Kan argachuuf immoo bakka Y kana 0 gootanii 0 income over price of Y minus price of X over price of Y times commodity good X kana jechuudha. So kun lamaan gaafa achi dabarsitanii equally ta'a. M over price of Y equals to price of X over price Y times good X quantity of good X. So X kana solve gochuudhaaf gama lachanuunu price of Y reciprocally kanaadhaan baay'isuu dandeessu jechuudha. PY over PX dhaan
px over py kana balleessuudhaaf py over px karaa kanaanis py over px dhaan gaafa balleessitanii gaafa baay'istan x'n keessan meeqa ni ta'a gaafa solve rearrange gootanii barbaadan kana m over price of x ni ta'a jechuudha. M over price of x kun x interceptii dha jechuudha. X interceptii. So x interceptii keenya x intercept here x interceptii kana coordinate isa ibsuu yoo barbaadanii m over price of x bakka x interceptii sanaatti y maal ta'a 0 ta'a jechuudha. M incoming price commodity into consideration x interceptii dhaaf barbaadaa irra tana x interceptii dhaaf m incoming keenya price of x dhaaf irtuu bakka sanatti maximum amount dhaan yookiin higher amount dhaan consume ta'a. Yeroo sana y keenya immoo good x y immoo 0 dha jechuudha. Kun budget constraint or budget equation dha. Kanaaf general equation kana qabannaan kanarraatii derive gochuu dandeenya jechuudha. X interceptii fi y interceptii keenya. Y interceptiin m over py. Y interceptii dha kuni y intercept m over py and x interceptiin immoo m over px dha jechuudha. Fakkeenya kana kitaaba keessanirraa kan fudhatamedha. Waliin haa ilaallu. A household has 100 birr per month to spend on bread, good X, at birr for each and sugar, good Y, at birr 20 each. That is tokkoon bireedii sanarratti birrii 4 dha jechuudha kan inni spend godhu. Kanaaf pricein good X yookiin pricein bireedii sana 4 jechuudha. 20 birr for each sugar, price of Y, pricein sugarii sana ammoo 20 dha. Incoming isaa ammoo meeqadha? Per monthitti 100 birriidha jechuudha. So kanarraati our budget line equation will be kun budget line equation kan jennu kun kamirraa dhufe m price of x times x price of y times quantity of y kan jedhu irraatii dhufe jechuudha. Price x meeqadha? Price px 4 py immoo 20 jechuudha. Kun budget line equation dha. Kanarraati budget line keenya draw gochuu barbaanne budget line keenya x interceptii fi y interceptii isaa erga barbaanne booda budget line draw gochuu dandeenya jechuudha. Budget line keenyaaf jalqaba x interceptii haa barbaannu. X intercept and y intercept kan barbaaduu dandeenya. Let's say y intercept y interceptii barbaaduudhaaf maal gochuu qabna jennee y keenya m incoming price of y dhaaf irraa inni. Incoming keenya meeqa? 100. Price of y 20. So 100 divided by 20 meeqadha? 5. Kanaaf y intercepting keenya x in 0 dha, y is 5. Kun y interceptii dha. X interceptii immoo gaafa barbaannu x intercept interceptiin immoo x in keenya incoming divided by price of x. Incoming meeqa qabna? 100. Price of commodity or price of good x. Good x immoo meeqa? 4. So 100 divided by 4 meeqadha? 20.
25. Kanaaf x-interceptiin keenya x-interceptiin keenya 25, coordinating isaa 0 akka kana ta'a jechuudha. X-interceptii fi y-interceptii arganneerra. So gaafa draw goonu budget line keenya akka kanatti arganna jechuudha. Iddoon kuni pointiin kun 0, m/py kan jedhu y-interceptiidha jechuudha. Kun pointii y-axis irra jiru bakka kanatti x'n 0dha, y'in keenya immoo m/py jennee meeqa arganne? 5 arganne kana jechuudha. Y-intercept. X-interceptiin immoo m income over price of x 104 irree 25 kan arganne. X-interceptiin immoo 25,0 kun coordinatii keenyadha jechuudha. Coordinatiin kun 25 kun x dha and 0 is for y dha jechuudha. Y2. Akka kanatti kun budget line draw gochuu dandeessu jechuudha. Budget line equation baafattanii sanarraati draw gochuun ni danda'ama jechuudha. Budget line dha jechuudha kun. Budget line is a locus of combinations or bundle of goods that can be purchased if all the income is spent. Income hundumtuu gaafa spend goonu combination or bundle of goodiin sun budget line dhaan ibsamuu danda'a jechuudha. Iddoo kanatti income nuti qabnu hundisaa expend ta'eera jechuudha. Pointii kanarra kan jira locus of pointoonni kun combinationin asirra jiran kuni combinationonni kun bakka bundle of goodiin sun purchased kan isaan ta'an all the income dhaan jechuudha. Income qabnuutiin gaafa waan hunda isaa spend goone expenditurein keenyaaf income keenya line irratti locus of combinationin sun income keenyaaf expenditurein keenya wal qixa ta'a jechuudha. Given any budget line, there are two possible areas that are indicated by point A and point B. Budget line kamirrayyuu point A fi point B dhaan kan ibsaman possible areaan lama jiru jechuudha. Possible area. The area outside the budget line, such as point B on the graph, represents non-feasible or unattainable areas for it is beyond the reach of the consumer. Fakkeenyaaf point B kanaan kan ibsamee jiru point B kanaanii areaan kuni non-feasible dha yookiin immoo unattainable area dha jechuudha. Sababiin isaas beyond the reach of the consumer dha jechuudha. Consumeriin keenya income inni qabu olittidha jechuudha. Kanaaf iddoo kanatti income keenya income less than expenditure dha. Income nuti qabnu expenditure yookiin baasii baasamuutii gadidha yookiin expenditure sanatu income consumer sanaa caala sababa ta'eef areaan kun non-feasible area yookiin immoo unattainable area jechuu ni dandeenya jechuudha. Point B kanaan. The total expenditure of combinations outside the budget line is beyond the income of the consumer unless income is increased. Iddoo kanatti income hin dabalu taanaan sababa expenditurein greater than income ta'eef. Income less than expenditure jechuun expenditurein greater than income dha jechuudha. Income increase yoo ta'een alatti area kana feasible ta'uu hin danda'u jechuudha. On the other hand, the area inside such as point A or on the budget line represents feasible or achievable expenditure.
Eeriyaan fakkeenyaaf point A'dhaan kan ibsamee jiru asirratti. Point A'n kun eeriyaan kun yookiin immoo pointiin budget line irra jiru pointii kana fudhachuu dandeessu. Eeriyaan kun immoo feasibility jechuudha. Sababni isaas inkamii qabnuuf expendituriin keenya yoo pointii kanarra ta'e wal qixaa, yoo pointii kanarra ta'e immoo inkamii nuti qabnu expendituriin keenya inkamiidha gadi ni ilaalla. Fakkeenyaaf point A yoo fudhanne point A kanarratti point A expendituriin keenya less than inkamiidha. Inkamiidhaatii gadidha expendituriin keenya jaateef eeriyaan kun feasible areaadha. Pointii kana immoo pointii kanarratti gaafa fudhattan pointiin kun inkamiin equal with expenditureidha jechuudha. Inkamii fi expenditure. So budget line kanarras haa jiraatu, budget line keessas yoo jiraate feasible or attainable areaadha jechuudha. When a consumer is inside his or her budget line, it shows that his total expenditure is less than his or her total income. Kan amma jennee total expenditure isaa less than total income dha jechuudha consumeriin keenya. This shows that he or she has some money left to spend. Spend gochuudhaaf maniin yookiin inkamiin hafeef jira jechuudha. In consumer theory, we assume that the consumer uses all incomes for consumption purpose and the saving do not generate utility. Saving utility generating godhu akka kanatti assume goona jechuudha consumer theory keessatti. Consumeriin aimii isaanii maximizing utility dha. So utility sana maximize gochuudhaaf immoo consumeriin sun maal gochuu qabaa? Uses all income qabu hundumaa for consumption purposeidhaaf itti gargaaramuu qabaa jechuudha. Hence we expect the consumer to be on the budget line where income is equal to expenditure. Bakka inkamiin keenya walqixa expenditure ta'u expect goona jechuudha consumerii keenyarra. Budget line kanatti inkamiin expenditure faana equalidha jechuudha. Kanaaf consumeriin keenya waan left hambifatu hin qabu jechuudha. Maaliif saving do not generate utility. Consumption purposeidhaaf inkamiin hundasaa consumeriin sun spendii godha jechuudha. Kun theory consumerii keessatti kan nuti assume goonudha. Slope of the budget line. The slope of a budget line is the negative of the price ratios of the two goods. Ratioon price good X fi good Y budget line nu kenna negative dha jechuudha. Budget line slope isa. To calculate the slope we can use the two intercepts. Sila intercept X intercept fi Y intercept kan jenne coordinateota kana lamaan gargaaramne slope calculate gochuu dandeenya. Slope is defined as the vertical distance over horizontal distance. Vertical distance horizontal distance dha. Slope akka kanatti slope vertical distance horizontal distance dhaaf change kana gaafa barbaannu y2 minus y1 over x2 minus x1 slope nuu kennuu danda'a jechuudha. X intercept fi y intercept sila jennerraati gaafa calculate goonu salphaatti argachuu dandeenya jechuudha. Sila maal jenne slope keenya slope x intercept fi y intercept y intercept keessatti maal qabna? We have 0, m over price of y qabna. Kun y intercept dha. X intercept immoo x intercept immoo income over price of commodity X kana qabna jechuudha. Coordinateota kana lamaan irraa
slopii barbaaduu dandeenya jechuudha. Y-interceptii iddoo kanatti we have x1 qabna, y1 qabna jechuudha. y1 x1 fi y1 qabna. Asirraati immoo x2 fi y2 qabna jechuudha. x2 fi y2. So slopii gaafa barbaannu slope y2 minus y1, y2 minus y1. Asii y2 keenya meeqa? 0. 0 minus y1 m over py, price of y, divided by x2 minus x1. x2 keenya meeqa? Sitti kunoo m over px, price of x minus x1. x1 immoo meeqa qabna inni iddoo kanatti? 0. Y-interceptii irraa kaane kan barbaannu x1 keenya 0 dha jechuudha. So 0 minus m over py kun negatiivii nuu kenna. Kanaaf income over price of y divided by m income over price of good x. This one kana divided by m over px dhaaf hiruu jechuuni income divided by price of y times reciprocal of m over px kana, which is malta px, price of x, income of consumer kana. Income kanaan yoo balleessitanii slope of budget line, sloping budget line negative of kan jenne jalqaba, sloping budget line negative of the price ratio. Price ratio kun immoo kan asitti px fi py qabnu jechuudha. Price of x divided by price of good y. Kun slope of budget line dha jechuudha. Sloping budget line simply the price ratio of the two goods dha jechuudha. The negative of the price ratio of the two goods is slope of budget line dha jechuudha. Going back to the previous table, we can calculate the slope. Table kana dura fayyadamnee dudduubatti deebine table sana irratti slope calculate gochuu dandeenya jechuudha. Table kana irratti price nu kennameera. Price qabna, price of x, price of y. Example dura ilaalle irratti price qabna. So slope when we calculate slope jechuuni slope is negative of price x divided by price y. Price x in keenya meeqaan? Negative px 4 qabna divided by 20 price of y. So by 4 minus 1 and the 20 by 4 afuriif gaafartan kan ammoo 5. So negative 1 over 5 in meeqa ta'a? Negative 0.2. kun slope of budget line kanadha jechuudha. So kanarraati price fi example kana dura kitaaba keessanirraa kan fudhatamedha. Slope budget line keenya akka kanatti calculate gochuu dandeenya jechuudha. Kana gaafa kaasnu x interceptii fi y interceptii gargaaramne budget line keenya kun commodity x dha, kun commodity y dha. X interceptii fi y interceptiin isaa pointiin kun x intercept yoo ta'e, pointiin kun immoo y intercept yoo ta'e, pointii y intercept jechuun maximumii y keenya bakka maximamiitti ta'e x immoo iddoo sanatti maal ta'a? 0. Keenyaaf point A fudhadha. Point A kana irratti
Y'in keenya 5 dha. 5, x0. Coordinatein kuni 5, 0 ta'uu danda'a. Point A. Pointiin kun immoo coordinatein kun x'n keenya 25y0. 25,0. So point x y-intercept fi x-intercept kun y-intercept kun x-intercept gaafa connect gootan y-interceptiin keenya kun point A dha. Point A. X-interceptiin kun immoo point F irra kan jiru. F. So gaafa A irraa B'tti move ta'u from B to C, C to D, D to E, E to F slope calculate gochuu ni dandeenya. Fakkeenyaaf point A irraa point B'tti, B irraa C'tti, gaafa point B irraa point C'tti gaafa movementii kana keessatti slope gaafa barbaannu slopein karaa biraa kamittiin barbaaduu dandeenya? y2 minus y1 divided by x2 minus x1 jenneerraa jechuudha slope. Point B irraatii point C'tti gaafa movementii kana gidduutti y2 meeqadha? 3. 3 minus 4. 3 minus 4 divided by x2 minus x1. x2 irraatii immoo x1 gaafa hir'isnu 10 minus 5 jennaa jechuudha. 10 minus 5. So asitti maal arganna? Negatiiva tokko 10 hir'isuu 5 5. So slopein keenya meeqa ta'a? Negative 0.2 dha jechuudha. Ammas slopein kun from B to C'tti gaafa move goonu. Slope amma point D irraatii E'tti gaafa move goonu. Kan ammoo gaafa ilaallu from D to E. y2 minus y1. D kana irraatii E'tti gaafa deemnu y2n keenya 1 dha. 1 minus 2. 1 minus 2 divided by x2 minus x1 immoo 20 minus 15. 20 hir'isuu 15. So negative 1 over 20 minus 15 5. Ammas meeqa arganne? Negative 0.2 dha jechuudha slopein keenya. Kanaaf kanarraatii maal hubannaa? Slopein keenya pricein hamma hin jijjiiramnetti constantidha jechuudha. Constantidha. Price of x, price fi x fi price y hin jijjiiramu taanaan slopein keenya constantidha jechuudha. Slope akka kanatti barbaaduu dandeenya. Slope of budget line. The other one is factors affecting the budget line. Budget line immoo factorii akkamitti affect godha kan jedhu ilaallaa jira. As we have seen above, the budget line depends on the price of the two goods and the income of the consumer. Budget line akkama ilaalle kaanitti maal irratti depend ta'a? Tokko price of the two goods. Price goods sana good X and the good Y price irratti depend ta'a. Price of the two goods and the other income consumer sana irratti depend ta'a jechuudha budget line. Kana simply budget line tokko equation ittiin ibsamu irraa kaatanii define gochuu dandeessu. Price good X tokko price irratti depend ta'a. Kan biraan immoo income irratti depend ta'a jechuudha. Price of the two goods and the income of the consumer irratti depend ta'uu danda'a. Any change in the price of the goods or the income of the consumer gaafa pricein yookiin immoo incomein consumer sana jijjiiramu budget line keenya results in shift in a budget line. Let us see the impact of these changes one by one. Tokko tokko na ilaallu
dhiibbaa inni fidu jechuudha. The tips to understand the effect of these factors is to examine how the three important properties of a budget line change. Budget line keenya important property inni qabu jira. Tokko slope qaba. Budget line keenya slope isaa akkamittiin jijjiirama gaafa faaktaroonni amma jenne kun price fi income gaafa jijjiiramu tokko slope akkamitti jijjiirama, x intercept y intercept akkamitti. Budget line keenya important property isaa slope, x intercept, y intercept isaa akkamittiin affect ta'u gaafa changing in the price and the income of consumer jiru kan jedhu inni ilaallaa jechuudha. Jalqabaa effects of changes in income. Gaafa income jijjiiramu effectii akkamii qabaa kan jedhu waliin haa ilaallu. If the income of the consumer changes, keeping the prices of the commodities unchanged, the budget line also shifts or change. Income qofa jijjiirraa. Income consumerii tokko income jijjiirame price commodity sanaa garuu unchanged dha. Constant dha jechuudha. Budget line akkamittiin akka inni shift godhu change godhu. Fakkeenyaaf increase in income causes gaafa price dabalu causes upward shift of the budget line that allows the consumer to buy more goods and services. Jalqabaa budget line nuti qabnu kanadha. Gidduurra kan jiru B noteedhaan kan jiru. B note initially yookiin jalqaba income qabnuutiin budget line draw godhannee qabnu kana yoo ta'e gaafa price gaafa income jijjiirame pricing the two commodities constant gaafa ta'u pricing jijjiiramne kan jijjiirame income consumer keenyaatu increase ta'e yeroo kana shifts upward kan jennu upward shift. Kanaaf B2 kun income M2 irraati kan argannedha jechuudha. Laasatti B2 kun iddoo kanatti x intercept jira, iddoo kanatti y intercept. Erga income jijjiirame M2 kun income erga jijjiirame booda upward shift ta'ee jechuudha. Upward shift ta'ee budget line kana arganne jechuudha. In contrast to this, a decrease in income leads to downward shift. Yoommoo incoming consumer sana decrease ta'ee downward shift godha jechuudha budget line. Kun immoo consumeriin keenya buy less of the two goods. Two goods less ta'e quantity isaa xiqqaa ta'e bitataa jechuudha. Asitti immoo incometu decrease ta'e. Gaafa income decrease ta'u downward gara kanatti shift ta'aa jechuudha. Downward shift. B1 kun erga income decrease ta'e budget line argannudha jechuudha. Yeroo kana budget line income xiqqaa ta'e taanaan galiin consumerii tokko xiqqaa ta'e taanaan consumption isaa quantity inni good x isaa ta'u good y quantity inni ittiin quantity consume godhu isaa decrease ta'a jechuudha. In order to show this, what we need to do is to calculate the new x and the y intercept with the new income. Gaafa income jijjiiramu budget line sana kaasuudhaaf new x intercept y intercept barbaanna jechuudha. Kun y intercept dha. Y intercept kana income haaraa M2 income haaraa sanaadhaan y intercept barbaanna fi x intercept barbaanna. Gaafa increase ta'us gaafa decrease ta'us income keenya income haaraa sanaan gargaaramneetu new income dhaan new x intercept and new y intercept erga barbaanne booda draw gochuu dandeenya jechuudha. Since the x intercept is given by m over px, a rise in income increases a maximum amount of good x
that consumer can buy. X-intercepted M over PX dhaan ibsama. Kana ilaalleerra. Gaafa incoming gaafa dabalu quantitiin yookiin amountiin the maximum amount of good X that consumer can buy increase ta'a jechuudha. Maximum amount good X consumeriin keenya consume gochuu danda'u hin dabala jechuudha. Hin dabala. Gaafa incoming dabalu quantity nuti consume goonu increase ta'a jechuudha. Similarly, maximum amount of good Y that the consumer can buy given by M over PY and an increase in income. Gaafa incoming increase ta'u quantity that can be bought of good is also increase ta'a jechuudha. Increase ta'a. Connecting those two points will give us a new budget line. Fakkeenyaaf gaafa incoming gaafa dabalu iddoo kanatti new X intercept arganna. Iddoo kana new Y intercept dha. Pointoota kana gaafa connecting goonu new budget line arganna jechuudha. Gaafa incoming dabalu quantity good X's good Y nuti consume goonus increase ta'a. Gaafa incoming decrease ta'u immoo quantity good X iddoo kanatti quantity good X nuti consume goonus again quantity of good Y consume goonus decrease ta'a. Maaliif incoming xiqqaate jechuudha. It is important to note that the slope of the budget line sloping budget line hin jijjiirama asitti hin jijjiiramu because the ratio of the two prices pricing hin jijjiiramne slope jechuun negative of price of X price of Y dha. Asitti kan jijjiirame incoming dha. Pricing unchanged dha jenneerra. Unchanged iddoo kanatti pricing unchanged dha. Kanaaf pricing hin jijjiiramne taanaan sloping constant dha jechuudha. Constant dha. So it does not change when income rises or fail. Gaafa income rise ta'us gaafa fail ta'us sloping budget line keenya does not change. Sloping budget line hin jijjiiramu jechuudha. The budget line shifts from B0 to B1 when income decreases and to B2 when income increases. Kanuma amma jennee initial jalqaba irratti B0 nuti qabnu gaafa incoming dabalu to B2 tti shift godha. Gaafa incoming decrease ta'u immoo budget line shifts from B0 to B1 when income fails. Incoming keenya gaafa decrease ta'u jechuudha. Kanarraati B0 kanarraa gara kanatti shift ta'a jechuudha. Gaafa incoming decrease ta'u gaafa incoming increase ta'u immoo gara upward shift godha jechuudha. Kun effect change incoming budget line irratti qabudha jechuudha. So budget line irratti incoming dabales incoming xiqqaates as long as price of the two goods are constant sloping change hin ta'u jechuudha. Effects of changes in price of the commodities. Change pricing commodity gaafa jijjiiramu immoo effect inni budget line irratti qabu waliin ilaalla jechuudha. Asirratti changes in the price of good X. Pricing good X change ta'e or good Y lamaan isaa keessa tokko gaafa jijjiiramu kun causes rotation in the position of the budget line. Good X good Y wal faanas change ta'uu danda'a yookiin good Y constant ta'e income fan good X qofti change ta'uu danda'a yookiin immoo good X fi income constant ta'e good Y qofti change ta'uu danda'a. Garuu in our case kan nuti ilaallu commodity jiran lamaan keessaa tokko qofa change goone income is constant goonetu effect inni qabu ilaalla jechuudha. In this figure, a price rise of good X
Price rise of good X. Commodity X yookiin good X piraayisiin isaa maal ta'e hin dabale jechuudha. Piraayisiin isaa. Kana jechuun PX increase ta'e jechuudha. Results in the inward rotation from B0 to B1. Asitti price of good X increase ta'e. PX increase. Gaafa piraayisiin commodity X increase ta'u gaafa piraayisiin dabalu consumeriin tokko amountiin inni commodity tokko consume godhu amountiin commodity sanaa hin xiqqaata moo hin dabala? Hin xiqqaata. Jalqaba iddoo kana ture pointii kanarra kun quantity X yookiin immoo amountii commodity X budget line keenya irratti income qabnuutiin consume goonu. Income fi price X fi price Y nuu kennameetiin amount X consume ta'uudha jechuudha. Gaafa price Y constant ta'e, price of Y constant, income also constant. Iddoo kanatti price Y commodity constant dha, income is constant. Kan rise ta'e yookiin kan increase ta'e price of X dha. Gaafa price in X dabalu amountiin yookiin quantitiin X decrease ta'a. Kanaaf budget line keenya results in the inward rotation. Gara inwardiitti gara kanaatti rotate ta'a jechuudha. Inward rotation. Kanaaf gaafa pricein dabalu amountiin nuti consume goonu amountiin consume goonu hin xiqqaataa jechuudha. Pricein commodity X gaafa increase ta'u pricein isaa gaafa dabalu quantitiin X hin xiqqaataa jechuudha. X iddoo kanatti quantity qabu jira. Iddoo kanatti kun new quantity consume ta'udha. Rotates inward. Pricein good Y immoo gaafa xiqqaatu income constant dha. Akkasumas price of X constant dha. Kan jijjiirame price of good Y qofadha. Maal ta'e? Decrease ta'e. Yeroo sanaa gaafa xiqqaatu jalqaba irratti iddoo kanaa Y intercepting keenya iddoo kana ture. Gaafa pricein goodii tokko gaafa decrease ta'u PY amma decrease ta'e PY price of good Y. Pricein isaa gaafa xiqqaatu hamma nuti consume goonu immoo maal ta'a? Increase ta'a. Sababii pricein commodity tokko xiqqaatuuf quantity nuti ittiin consume goonu quantitiin isaa maal ta'a? Increase ta'a, hin dabala. Kanaaf Y intercept iddoo kanatti increase ta'e jechuudha. Yeroo sana immoo shifts outward shift godhaa jechuudha. So pricing good Y gaafa fall ta'u or gaafa decrease ta'u is outward rotate ta'a jechuudha. Budget line keenya rotates outward. We can notice that changes in the price of the commodities change the position and the slope of the budget line. Asirratti maal ilaallaa? Gaafa pricing commodity tokko pricing isaa gaafa change ta'u positioning X interceptive Y intercepting isaa positioning isaa maal ta'a? Hin jijjiirama. Akkasumas slopein budget line keenyaas change ta'a jechuudha. Change in price of the commodities change the position and slope of the budget line. Budget line change godha. Amma asirratti kan nuti ilaalle gaafa pricing commodity X dabaludha. Gaafa pricing dabalu amountiin nuti consume goonu immoo sababa xiqqaatuuf inward gara keessaatti inward rotate godha jechuudha. Iddoo kanarraa kanatti rotate godha. Yoo pricing immoo fakkeenyaaf let's say price of X pricing X yoo decrease ta'e yoo pricing X decrease ta'e immoo effect akkamii qaba haa ilaallu. Asirratti pricing X commodity keenya
X'n decrease ta'e. Iddoon kun X'dha kuni X'dha commodity X'n keenya kana price isaatu xiqqaate. Jalqaba iddoo kana X intercept as jira. Price Y constantidha. Income'nis constantidha. Price Y hin jijjiiramne, income hin jijjiiramne. Kan jijjiirame price X'dha. Price X yoo xiqqaate, yoo price X'n decrease ta'e, gaafa gatiin meeshaa tokkoo gadi bu'u, quantitiin yookiin baay'inni nuti meeshaa sana bitachuu immoo maal ta'a? Hin dabala. Kanaafi gaafa price'n commodity X decrease ta'u, xiqqaatu, quantity yookiin immoo amountiin nuti commodity sana consume gochuu danda'u keenya immoo increase hin ta'a, hin dabala. Kanaaf iddoo kanatti new gara kanatti maal ta'e? Rotate godhe jechuudha. Outward rotate godha. Gaafa price'n X decrease godhu. Iddoo kanatti price'n Y maal ta'e? Decrease ta'e. If price of Y increases, price Y yoo increase ta'e, price Y increase, effect akkamii qaba? Haa ilaallu wal faana. Kun commodity X'dha. Kun commodity Y'dha. Jalqaba iddoo kanatti qabna pointii initially jalqaba price kan jijjiirame Y'dha. Price Y'dha. X'n hin jijjiiramu. So iddoo kanatti X'n keenya initial M over price of X, price of X'dha. Amma kan jijjiiramu price Y'dha jechuudha. Price Y'dha. Iddoo kanatti immoo price Y M over price of Y not initially qabna jechuudha. Gaafa price'n dabalu, price'n dabaleen, price'n gaafa dabalu amountiin yookiin quantitiin nuti commodity Y kana consume gochuu danda'u keenya hin dabalamu, hin xiqqaata. Gaafa price'n dabalu hamma nuti bituu dandeenyu commodity sana decrease ta'a. Kanaafi commodity Y'in kun quantity isaa hin xiqqaataa jechuudha. Hin xiqqaata. So yeroo kana bifa kana ta'a jechuudha. Kanaaf pointii kana irratti interceptiin nuti qabnu M over price of Y 1dha jechuudha. Kun budget line initial irratti qabnu yoo ta'e, gara kanaatti, gara inward'itti, gara keessaatti dhufee iddoon kun budget line 1 haaraa isa argannudha jechuudha. Kanaaf gaafa price'n dabalu, quantitiin price Y gaafa increase ta'u dabalu, quantity nuti commodity Y kana ittiin consume goonu decrease ta'a, hin xiqqaata jechuudha. Hin xiqqaata. Kanaaf shifts inward gara keessaatti, rotate inward jechuu dandeessu jechuudha. Rotate inward. Rotate inward. Gaafa initial jalqabni kanadha. Gaafa income, gaafa price'n commodity Y dabalu, commodity Y price'n isaa sababa dabaleef meeshaan sun consumption'n keenya amountiin isaa xiqqaata. Kanaaf iddoo kanarra quantity Y jiruuf iddoo kanarra quantity Y hin jiru, kamtu irra guddaadha? Isa kana, isa jalqaba jiru. Gaafa price'n isaa dabalu, quantity'n isaa immoo xiqqaate, kanatti dhufee jechuudha. So kun walumaa galatti effectii
effectii change in price of the commodity qabudha jechuudha. Gaafa price of X'n dabalu akkam akka ta'u, gaafa price of X'n decrease ta'u, gaafa price Y xiqqaatu, gaafa price of Y'in immoo increase ta'u effectii qabu ilaaluu dandeessu jechuudha. Egaa amma ammaatti kan waliin ilaalle kutaa sadaffaa boqonnaa tokkoffaadha. Waa'ee budget line ture. So next topic section 1.4 optimum of the consumer kan jedhu kan waliin ilaallu ta'a. Egaan warri chaanaalii YouTube kanaaf haaraa taatanii subscribe gochuudhaan maatii ta'a. Warreen immoo maatii taatanii jirtan viidiyoon kun warreen dhaggeeffattan yoo isinitti tole laayikii godhaa. Akkasumas immoo guutummaa barattoota Oromiyaa keessa jiraniif sheer gochuudhaan akka waliif qooddan jechuun barbaada. Gaaffii fi yaada qabdan comment box keessa nuuf kaa'uu hin dagatinaa. Kutaa itti aanutti section 1.4 optimum of the consumer topic jedhuun walitti deebina. Yeroo barnootaa gaarii. Galatooma.